Godina Baaleetti sosochii hojii tola ooltummaa gannaa damee barnootaatiin milkeessuuf hojjetamaa tureen manneen barnootaa 69 birrii miliyoona 25 hojjetamaa jira jedhameera. Manneen barnootaa 69 keessaa 10 xumuramuun bara barnootaa 2014 hojiin kan eegalan akka ta'e waajjirri barnootaa godina Baalee beeksiseera. Manneen barnootaa ijaaraman keessatti gaheen abbootii qabeenyaa olaanaa ta'uun himameera. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii Mi'oo Gaasaraa Agaarfaa damee Baalees birrii miliyoona 2.5 baasii taasisuun mana barnoota bu'uura boruu ijaarsisuun tajaajilaaf qopheesseera. Hoogganaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii Mi'oo Gaasaraa Agaarfaa damee Baalee obbo Kaliil Huseen dhaabbatichi hawaasa naannichaatiif tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun cinatti hojiilee mootummaan tola ooltummaadhaan ji'a gannaa keessa hojjetaa jiru milkeessuuf mana barumsa bu'uura boruu sadarkaa isaa eeggate baatii tokko keessatti ijaarsisee akka xumure beeksisaniiru. Dhaabbatichi barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an 140f meeshaalee barnootaa birrii 100 waliin bituun deeggaruus himaniiru. Uummata keenya dachee qulqulluu bishaan keessaa maddu kana uummata irratti qobataniif mana barnootaa bareedaa midhagaa ijoollee keenya boruu hayyuu guddaa oomishee nurraa fuudhuu danda'uuf galata ooluu qabna jennee hojjettoota keenya irraa mindaa isaanii parsantii 30 baajata dhaabbatichaa parsantii 60 walitti fuudhuudhaan mana barnootaa amma argitan kana ijaaruu dandeenyeerra. Kanatti aansuudhaan teessoo isaa guutuu akkasumas barattoota aanaa arfan kana keessatti argaman Mi'oo Sinaana Gaasaraa Agaarfaa barattoota 140 daftara harka qalleeyyii kennuudhaaf qophii qabna. Hojiin hojjennu kun jalqabbiidha. Uummata keenya cinaa dhaabannee wanta akkanaa kana tola ooltummaadhaan hojjennee uummata keenya kakkaasuudhaaf uummata keenya jijjiiruudhaaf ka'umsa qabnuun kan hojjenne waan ta'eef kana boodas kan itti fufuuta jechuudha. Jiraattonni aanaa Diinshoo yaada kennaniin manni barumsaa bu'uura boruu sadarkaa isaa eeggate naannawa isaaniitti ijaaramuun hanqina daree barnootaa duraan ture kan furuu fi tola ooltummaan ijaaramuu isaatti akka gammadan himanii dhaabbatichas galateeffataniiru. Tanaan dura manni barumsaa ijoolleen keenya keessatti barate mana dhoqqeedhaan dhuupame waan ta'eef mana duubatti hafaa keessatti barachaatiin ture. Waajjirri kun ammoo waajjirri bishaanii kun dhufeetiin dhugumatti mana akkana jiru kana nu hojjetu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Osoo nu quban qabne argitanii dhufaniitiin argitanii bakka kanatti mana kana fakkaatu ijaaranii galata guddaa irraa qabna. Kabiroollee ammoo argitanii haala kanaan osoo itti kanuu yaadu taate haga askuuliititti akka nu ijaaramuuf sila abdii guddaa irraa qabna. Manni barumsa Mi'oo sadarkaa tokkoffaa eega hundeeffame waggaa 60 lakkoofseera bara 1954 hundeeffame. Bara sanirraa hanga ammaatti manneen jiran as keessa jiran hundi isaatu mana dhoqqeen ijaarameedha. Waggoota 60 lakkoofsa kana keessatti mana akkanaa tokko hin argan. Dhaabbata Mi'oo Gaasaraa kana bishaan Mi'oo Gaasaraa kan baay'isnee isin galateeffannu ta'a. Galanni keessan galmeerra taa'eetiin seenaan kakaasuu fi dhaabbileen biraallee akkaatuma kanaan laalee akka mana barumsaa keenya jajjabeessu gamanuma nuufillee kaka'umsa maqaa koree kanaatiin illee kaka'umsa ta'eetiin akka hordofnu taasiseera. Itti aanaan waajjira barnootaa godina Baalee obbo Naasir Ahmed dhaloota sammuu misoomee fi ga'umsa qabu horachuuf babal'inni ijaarsa manneen barnootaa gumaacha olaanaa akka qabu himuun godinichatti duula sosochii hojii tola ooltummaan damee barnootaatiin hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabudha jedhan. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kana initiatiiviin guddaan akka barnootaatti qabatamee hojjetamaa jiru keessa manneen barnoota bu'uura boruu babal'isuudha. Keessattuu manneen barnoota bu'uura boruu yookiin ammoo barnoonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaan duraa kun babal'achuu dhabuu irraa kan ka'e barnoonni keenya qulqullinaan wal qabatee rakkoo keessa akka jiruu fi dabrees ammoo manneen barnoota akkanaa kunniin dhabamuun hirmaan nama barataa irratti iyyuu dhiibbaa qabaachuu irraa kan ka'e akka mootummaa naannoo keenyaatti akka biiroo barnoota Oromiyaatti initiatiivii ta'ee kan irratti hojjetamaa jiru ijaarsa manneen barnoota bu'uura boruuti. Godinni Baalee bara barnootaa 2014 barattoota 400 fi 22 ol galmeessuun barnoota akka hordofaniif xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksiseera.